odeeffannoo Bargamaatti osoo hin ce'in dura ceesisa dhaggeeffannee walitti deebina. Reinders 2-on-2 and Doku to his left. Look at the run from Haaland to the right of Tijjani Reinders, and he gives it to the Norwegian, and Erling Haaland gives Manchester City the lead with their first shot of the game. 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in the 93rd minute. walitti deebineera Premier League England turbee shanaffaattiin taphni eegamaa ture kan Arsenal fi Manchester City goolii tokko qixaan kan xumurame Arsenal deeqaa xumuraa irratti goolii galcheen mo'amurraa kan baraarame Manchester Cityin taphicha injifachuudhaaf baay'ee dhiyaateetti kan ture qabxii 3 harkatti galfachuudhaaf deeqaa muraasatu isaafe kan ture ta'uu saatiin idilee xumurame deeqa qisaasee kenname keessatti gool irratti galeen Manchester Cityin qixa kan bee taphichaan Arsenal jalqabaa haga xumuraatti Manchester City irratti olaantummaa fudhateera. Taphni kaleessaa kun kan bara darbee Etihaditti Manchester City fi Arsenal goolii lama qixa bahan waliin tapha wal fakkaatudha. Bara darbee Arsenal Etihaditti jalqabaa haga xumuraatti dursaa ture yookaan ammoo ittisaa turuudhaan daqiiqaa qisaasee keessatti gool irratti galeen lama qixa bahuun isaa ni beekama. Kaleessa immoo Emireetsitti Manchester Cityin jalqabaa hanga xumuraatti ittisuudhaan dursaa ture daqiiqaa qisaasee keessatti gool irratti galeen tokko qixa kan inni ba'e tapha kaleessaatiin leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan Mikel Merino Madueke Trossard akkasumas ammoo Saliba jalqabarraa kan fayyadamee Salibaan miidhamarraa deebuudhaan bakka Christian Muskera buudhaan kaleessa filannoo jalqabaatiin kan inni seenee keessattuu immoo Trossard fi Madueken jalqabarraa eegaluun isaanii leenjisichi taphattoota kan akka Eberiche Ezefa teessoo jijjiirarra maaliif kaa'e kan jedhu gaafii kaasaatti kan ture Pep Guardiolaan taphoota lama darbeen taphattoota filannoo jalqabaa 11 fayyadamaatii ture. Kaleessas injijjiirree taphichaan Arsenal jalqabaa eegalee kubbaa to'atee dhiibbaa uume taphachaatti kan ture. Manchester Cityin ammoo ittisa irratti xiyyeeffachuudhaan kubbaa deebisan injifachuutiin morkachaatti kan ture. Arsenal kubbaa to'atus kubbaa gara goolitti yaaluudhaan garuu Manchester Cityin Arsenal irraa fooyyadha kan ture. Hanga daqiiqaa 22 irratti Arsenal harka 77 caalmaa taphaa Manchester City irratti kan fudhate. Manchester Cityin ammoo harka 23 qofa kan ture hanga daqiiqaa 22tti ta'us kubbaa gara goolitti yaaluudhaan hanga daqiiqaa 22tti Manchester Cityin kubbaa kallattii goolii eegde lama yaaluudhaan tokko kan galche. Arsenal garuu hanga daqiiqaa 22tti kubbaa kallattii goolii eegdee miti kubbaa gara goolitti illee yaalle kan ture. Daqiiqaa 9ffaarratti Erling Haaland goolii galchuudhaan Manchester Cityin dursa kan qabachiise kubbaa kana Tijjani Reinders kan Erling Haalandiif kan mijeesse gooliin kun kubbaa deebisanii injifachuutiin Arsenal irratti kan galte. Taphattoonni Arsenal goolii galchuudhaaf gara sarara fuulduraa Manchester City yeroo deebanitti taphattoonni Manchester City kubbaa deebisanii injifachuutiin kubbaa 2-3 kan hin caalle walitti dabarsanii kennuudhaan saffisaan gara fuulduraa deemanii goolii kan galchanii. Taphattoonni Arsenal 5 kubbaa Haaland harkaa buufachuu dadhabuudhaan Haaland Reindersiif Reinders ammoo deebisee Haalandiif kennuudhaan Haaland goolii kan galchee. Goolii kana booda taphattoonni City ittisuudhaan qaxxeeksifachuudhaaf taphachaatti kan turanii. Taphni boqonnaa duraas dursummaa Manchester City 1-0dhaan kan xumurame. Arsenal boqonnaa dura daqiiqaa 25 booda harka 87 caalmaa taphaa Manchester City irratti fudhateetti kan ture. Ta'us kubbaa kallattii goolii eegdee yaaluudhaaf sa'aatiin idilee kan boqonnaa duraa xumurame. Daqiiqaa qisaasee 4 kenname keessatti Noni Madueke kubbaa kallattii goolii eegdee jalqabaa Arsenal kan inni yaale. Madueken kubbaa yaale kana Donnarummaatu kan jalaa deebisee boqonnaa duraa Arsenal harka 68
Manchester City irratti caalmaa yoo fudhatu Manchester Cityin harka 32 qofa kan ture taphattoonni Arsenal yeroo 295 kubbaa kan waan isaan walii daddabarsanii kennan boqonnaa duraa Cityin ammoo 148 qofa kan ture boqonnaa deebii leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan taphattoota jijjiiruudhaan qabxii tokko kan milkeeffatee tapha darbeenis Champions League Awurooppaatiin taphattoota teessoo jijjiirarra turan jijjiiruudhaan kan injifate kaleessas qabxii tokko taphattoota jijjiiran kan argate Mikel Arteetaan Bukayo Saka fi Eberechi Eze Noni Madueke fi Mikel Merinoodhaan jijjiiramanii gara dirree kan seenanii taphattoonni kunneen lamaan erga gara dirree seenanii booda dhiibbaa uumaniiti kan isaan taphatanii Bukayo Sakaan bakka isaa durii qarqara mirgaarra kan taphate Eberechi Eze ammoo sarara gidduu lakkoofsa 10 bakka Merino yookiin ammoo kan Odegaard kana dura taphachaa ture lakkoofsa 10 irratti taphachaati kan ture Eberechi Eze Guardiolaan gara xumuraarratti yeroo dursaa ture taphattoota sararratti isaa dabalataan galchuudhaan akkasumas ammoo taphattoota sarara fuulduraa dirreedha kan inni baase taphattoota sararratti isaa shaniitu ittisaati kan ture Lingard fa gara xumuraarratti jijjiiramanii dirreedha kan inni bahee akkasumas ammoo Gabriel Martinelli fi Ethan Nwaneri deeqa 80 booda kan isaan seenanii Gabriel Martinelli kaleessa Arsenal mo'amurraa kan inni baraare kaleessa sa'aatiin idilee xumuramee daqiiqaa qisaasee 93 irratti goolii qixxeessituu Gabriel Martinelli galchuudhaan Arsenal mo'amurraa kan inni baraare kibxata darbees Champions League Awurooppaatiin jijjiiramee seenuudhaan goolii Arsenal Athletic Bilbaotiin dursu isatu kan galche kan ture sana booda goolii Trossard galches Gabriel Martinelli mijeessee kennee fi kaleessa yeroo 5 qofa kubbaa kan inni tuqe Gabriel Martinelli garuu Arsenal mo'amurraa baraaruudhaan qabxii tokko akka argatu kan gargaarii waliigalaan Arsenal harka 67 caalmaa taphaa Manchester City irratti kan fudhate yeroo 619 taphattoonni Arsenal kubbaa walii daddabarsanii kan kennanii kan City harka 33 qofa caalmaa taphaa kan inni qabu kan ture si'a 308 qofa taphattoonni Manchester City kubbaa kan isaan walii daddabarsanii kennanii kun ammoo Arsenaliin dachaadhaan kan inni Cityin caalamu Pep Guardiolaan bara kana hangatee tuuftaa taphasaa kan inni jijjiiraatii jiru kun ammoo kaleessaa fi torbee darbe Manchuaniin kan mul'ate kaleessaa akkasumas ammoo torbee darbe Manchester Cityin caalmaa taphaa Manchester United fi Arsenaliin kanarraa fudhatame tapha darbii Manchuaniin Manchester United caalmaa taphaa City irratti fudhatus Cityin garuu ittisa irratti xiyyeeffatus kubbaa deebisan injifatuutiin goolii 3 galcheen 3-0dhaan taphicha kan injifate Guardiolaan seenaa hojii leenjisummaa isaatiin garee ittisa irratti xiyyeeffatu ijaareen beeku waggootaa fi kilaboota irratti caalmaa taphaa fudhachuudhaan garee olaantummaa taphaa harka 60 ol 55 ol fudhatu ijaaraati kan ture amma garuu kana jijjiiraati kan jiru kaleessa harka 33 qofa kubbaa kan inni to'ate gareen Manchester City kun seenaa hojii leenjisummaa Pep Guardiola Manchester City keessatti yeroo jalqabaatiif fi caalmaa taphaa isa gadaanaa ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif kan galmaa'e Guardiolaan tooftaa isaa hangatee jijjiiruu waan barbaadee fi goleegaa kubbaa miilaan hin taphanne garuu immoo kubbaa goolii ta'uu danda'an deebisuudhaan beekamu Gianluigi Donnarumma PSG irraa kan mallatteessifate kaleessaree Donnarumaan Cityidhaaf goleegaa murteessaadha kan ture taphattoota Arsenalirraa jalaa qolaatti kan ture dabalataan rukuttaa rogaas Arsenal goolii akka hin galchine harka deebisaati kan ture hanqinni guddaa Donnarumma miila isaatiin kubbaa taphachuu akka itti mijanne yookiin ammoo taphattootaaf achumatti dabarsee kennu caala kubbaa ofirraa fageessee rukuchuudhaan dhiituudhaan goleegaa beekamuudha dubarraa eegalchiisuu osoo hin taane ofirraa fageessuudhaan kan inni beekamu kaleessallee kanarra deddeebiidhaan gochaatti kan ture kanumarraa ka'uudhaan leenjisaan PSG Luis Enrique goleegaa kana kan isaan gurguraniiti turanii garuu Cityf erga mallatteessee booda ga'umsa gaariin mul'isaati kan jiru kaleessa Arteetaan boqonnaa booda jijjiirraan inni taphattoota raawwates bu'aa kan buusee fi Martinelliin jijjiiramee seenuudhaan goolii galchuu Eberechi Eze ammoo kubbaa Martinelliin galche isatu mijeessee kennee fi garuu Mikel Arteetaan Eberechi Eze jalqabarraa
fayyadamuu baachuun isaa qeeqaaf kan isa saaxilee Eezeen erga gara dirree seenee booda dhiibbaa uumee taphachaati kan ture. Hundaafuu taphichi goolii tokko qixaan kan xumurame leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan kilaboota lachuufuu qixa bahuun sirriidha qabxii madaalawaadha jechuudhaan kan dubbate Mikel Arteetaan garuu injifachuun nuuf mala ture qabxii galmaa'etti gaddeera jechuudhaan kan dubbate akkaataa taphaa Pep Guardiola Manchester City kaleessa fayyadameen wal qabatee yaadota muraasa kaan isin biraan ga'uu fi taphataan duraanii Manchester City Mika Richards tooftaan taphaa kaleessa argine kan Pep Guardiola miti kan Guardiola son taane kan Jose Mourinho yookiin ammoo kan Samuel Allardyce jechuudhaan kan dubbate garuu itti sarratti xiyyeeffatus hojjetee fire jechuudhaan kan dubbate Mika Richards taphataan duraanii kan garee biyyaalessa Egypt Mohamed Abu Tariq kan ammoo kaleessa Manchester City osoo taane Stoke City dha kan argine jechuudhaan kan dubbate. Hundaafuu torbee ja'affaatti Manchester Cityin Burnley waliin Etihad irratti sanbata dhufuu taphatu. Arsenal ammoo dirree finaalaa dilbata dhufuu St James Park Newcastle United waliin kan morkatu ni kaleessuma Bournemouth fi Newcastle United goolii malee kan isaan xumuranii. Sunderland fi Aston Villa ammoo tokko qixa kan isaan bahanii deeqaa 67 farratti Maati Cash goolii kan Aston Villa galchee 73 farratti ammoo Idrior kan Sunderland galcheera. Gama Sunderland deeqaa 33 farratti Ronaldo kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahuusin Sunderland taphattoota hir'uutiin deeqaa 45 ol kan isaan taphatanus qabxii tokko milkeeffataniiru. Aston Villaan kaleessa Premier League Englandiin goolii jalqabaa barichaan kan galchee sanbata Liverpool goolii 2-1 darbii Merseyside Everton kan injifatee Ryan Gravenberch akkasumas Hugo Ekitike goolii injifannoo kan Liverpool galchaniiru. Ryan Gravenberch goolii tokko galchuudhaan kubbaa goolii gale kan Ekitikees mijeessee kan kennee fi bara dorgommii kana goolii lama galchuudhaan tokko kan mijeesse. Amma Liverpool garaagarummaa qabxii 5 Arsenal caalee Premier League England gamanumaan dursaati kan jiru. West Ham United Crystal Palacein 2-1 kan mo'atame. Leeds United dirree finaala Wolves 3-0 yoo injifatu taphni Brighton fi Tottenham lama qixa kan xumurame. Brighton goolii 2-0 dursaa turus boodarra goolii 2 irratti galeen qixa kan bee Nottingham Forest fi Burnley tokko qixa yoo bahan. Manchester United Old Trafford goolii 2-1 Chelsea kan injifate Bruno Fernandes akkasumas Casemiro goolii injifannoo kan Manchester United galchaniiru. Goolii takkiitti kan Chelsea Trebo Chalobatu galchee tapha kanaan gama Chelsea deeqaa 5 farratti Robert Sanchez goolii gan Chelsea balleessa. Brian Bomoratti raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa kan ba'e deeqaa 45 farratti ammoo Casemironis balleessaa raawwateen kaardii kichiisa lamaan dirreedhaa kan ba'e. Fulham 3-1 Brentford injifateera. La Liga Spainin Barcelonaan kaleessa Hetafe 3-0 dhaan kan injifate. Ferran Torres goolii 2 Dani Olmo goolii tokko galchaniiru. Atletico Madrid kaleessa Rayo Mallorca waliin taphachuudhaan tokko qixa kan xumure. Tapha kanaan Solos kaardii diimaadhaan akkasumas ammoo Julian Alvarez rukuttaa penaltii osoo hin galchin kan hafe Gallagher goolii tokko galcheera. Sanbata Real Madrid goolii 2-0 dhaan Espanyol injifatee. Eder Militao fi Kylian Mbappe goolii injifannoo taphattoota galchanii Serie A darbuu kaleessa. Inter Milan 2-1 Sassuolo kan injifatee Di Marco fi Tariq goolii injifannoo galchaniiru. Atlantaan 3-0 kan injifate. Roman 1-0 Lazio injifateera. Sanbata Juventus fi Hellas Verona goolii tokko qixa yoo xumuran. AC Milan 3-0 Udinese injifateera. Bundesliga Germany darbuu kaleessa Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach waliin tokko qixa yoo xumuru. Borussia Dortmund 1-0 Wolfsburg injifateera. Borussia Dortmund fi Karim Adeyemi galcheera. Sanbata Bayern Munich dirree finaala 4-1 kan injifate. Harry Kane goolii 3 galchuudhaan hat-trick kan hojjete.